Hawwii gaara duubaa asoosama kutaa saglaffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii gaara duubaa. Jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii torban darbee seenessaa asoosama kitaaba Hawwii gaara duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa 8ffaa isinii dhiyeessinee turre. Kutaa kana keessatti gannoo baatiifaan gammoojjii gubaa gubataa tokko keessa ga'anii iyyanii konkolaataa dhaabsisanii irraa bu'uu, konkolaachisaa fi gargaartota isaa dhaanuu, konkolaatichas caccabsuu isaanii, aabbeen gannoo baatii gannaas barbaacha itti cimsee magaalaa Adaamaa keessa sakatta'aa jiraachuu, Muudaa Lulee fi Shooramoo Goodee qoodama maallaqaa irratti wal dhabaa jiraachuu, Shooramoo Goodee Muudaa yoo dafee magaalaa sanii hin ba'in kan lubbuu isaatiif sodaachisu ta'uu ijoollee itti ergee sodaachisuu jalqabuu isin dhageessisnee turre. Carraan gannoo baatii fa'aa maal ta'inna laata? Muudaa Luleeyoo nagaan magaalaa sanii bahamoo maaltu isa mudata laata? Seenessa kutaa 9ffaa kana keessatti xiinxallaa dhaggeeffachuun nu waliin turan affeerraa keenya kan kabajaati. Gannoo baatii akkuma ijoollee walitti qindeessitee sulula argansanitti gadi bu'aniin bishaan barbaaduu jalqaban. Tabba ol ka'aa fi mukkeen gurguddaa jala asii achi deemanii barbaadan. Bishaan hafee biyyee jiidhayyuu argachuu hin dandeenye. Garee garees ta'anii addaan faffaca'anii sulula sana sakatta'an. Homtuun jiru. Mukkeen gurguddaa jalas deemanii firii nyaatamu irra barbaadan. Homaa argachuu hin dandeenye. Yoo kana gannoo baatii geerarsa akaakayyuun ishii gannaa waarii yeroo baay'ee jedhan tokko yaadattee of keessatti gungumuu jalqabde. Akkana jedha. Aduun biyya ormaan dhiituu ol ilaaleen dadhabee, haatormaa namaan naatuu harmeetoo jedheen dadhabee. Biyya ofii yaa gaaddisa garbuu aduun naman arguu, biyya ormaa yaa gaaddisa mukaa aduun nama gubaa kan jedhu ture. Osoo biyya keenya ta'e dallaa keenyarraayyuu waan nyaatamu waan hedduu argan. Dallaa tokkorraa dhabamu dallaa tokkorraan dhabamu. Ashookaa, kooshimoo, goraa, agamsa, maangoo, paappaayee, muuza, shonkoora fi kanneen kana fakkaatan hin dhabaman. Har'a eessa haa dhufarree? Ofii of balleessinee eenyuun komanna? Yaa biyya too, yaa maatii koo, yaa ummata koo, isin hunduu dhiifama naaf godha. Ani gama kootiin dhiifama isin gaafadheera. Jette gannoo baatii muka odaa fakkaatu tokko jala teessee itti hirkattee yeroo duraa ofuma keessatti ofiin haasa'aa turtullee jechoonni xumuraa garuu osoo ishiin hin beekin bahanii waan dhagahamaniif lataan dhagahee gannootti siiqee harkaan ceekuu ishii qabee hurgufaa. Maal taatee gannoo? Ati kophaa kee yaaduu kana dhiisi siin jennaan diddee miti? Yeroo meeqasitti maa? Si haala amalli akkanaa sirraan bareedu siin jedheen ture miti? Kan sirraa bareedu gootummaa fi abdii namatti horuu kee qofa. Ati akkana taatee gara abdii kutachuu deemta taanan abdiin nuti gara biyya keenyaa deebi'uu ni dandeenya jennee qabnu bishaan dhuge jechuudha. Jedhee akkuma harka isaa mirgaa ceekuu gannoo bitaarra godhatee ishii jajjabeessuu jalqabeen irratti irraanfateera lataan. Gannoon
yeroo miira abdii kutachuu lataa dhageessu yaada ishii keessaa deebitee noo lata hin ta'u kun hin ta'u guyyoota muraasaan booda biyya keenyatti akka deebinu hin shakkin biyya illee nyaannu galuun keenyan oolu isin abdii kutachuun qabdan ana waan garaana gubetu jira inni akkanatti kophaa koo ofiin haasa'a yoomiyyuu miirri abdii kutachuu isin keessatti uumamuun qabu jettee lataatti garagaltee itti haasofte. Lataan gurbaa gannoo irratti gargaarticha rukutee lafaan dhahee fi kan onneen isaa gootummaa gannootiin booji'ame sani. Lataan dubbii gannoon jetteen kana of keessatti gadi qabee xiinxale. Eeyyeeni miirri abdii kutachuu nu keessatti uumamuun qabu. Abdii kutannaan biyya ormaatti hafuu keenya. Namni hunduu miira gannoo kana horachuu qabna. Ijoollee kana jajjabeessinee hamma danda'ameen osoo waliin gatin wal qabannee galuu danda'uu qabna. Jedhee ofuma keessatti haasa'ee ofuma keessatti murteesse. Gannoon kaatee mukkeen sulula keessa jiran sana keessa deddeemtee waa barbaaduu jalqabde. Dukkanni gadi dhiisee ifa guyyaatiin bakka bu'uu jalqabeera. Ijoollee hunda ifni barii ganamaa kuni miira abdii qabeessa wayii keessatti uumeera. Sagaleen bineensota sodaachisoo waca simbirroota barii barraaqatiin bakka bu'uu jalqabeera. Miira gaarii abdii wayii nama keessatti uumu qaba. Hamma gannoon akkasumaan asiif achi deemtu ijoolleen dadhabanii bakkuma gadi tataa'anitti hirriibni fudhatee karaa fagoo deemanii jira. Baay'een isaanii abjuu ta'ee kan biraa waan hiikkaan qabne tokko keessa jiru. Osuma haala kanaan miira isaanii dhiphisaa jiranuu sagalee na dhaqqabaa maaloo na dhaqqabaa huuy jedhu tokko bosona isaanii gadi jiru tokko keessaa dhagahame. Sagalee kana kan dura dhagahee bakka ciisee utaalee ka'ee fiigee lataa biqilaa ture. Baatii gannaa mana sana keessatti waa shakkeera. Haalli namticha ruuqa dimimmisaa san keessa taa'ee qixxifatu suni inumaa shakkii cimaa keessatti uumee jira. Mana sanii bahuu hin barbaanne. Osoon jaalatin waan takkaayyuu godheen beekne namoota achi jiran fakkaachuudhaaf akka jimaa fidaniif ajajatee fidanii fi harkatti qabatee taa'e. Dooyyoo maaliif callifta? Namtichi kun na ajjeesuu isaatii bar na argeera jechuudha. Kanaaf bahuu didee taa'aa jira. Inumaa turee jimaa qama'uuf ta'a. Maal wayya? jedhee sagalee gadi qabatee ususaan dooyyootti hime. Maal godhure? jedhee deebiseef dooyyoon. Akkuma beektu sangoota kaa jedhee deebiseef muudaa lulee. Dafigaa waan ittiin raawwatamu fidi. Kun maal rakkoo qaba jetteeti? Gaafii dooyyoo ture. Meeqa? jedhe muudaa lulee waa'ee birrii kiisha isaa keessa jirtu yaadatee. Nama kana karaarraa qabuuf humni 10 ni ga'a. Isumaasiif jedheetani. Yoo kan humna qabdu ta'e immoo ergan hojii koo xumureen booda wanti dabaltu jiraachuu danda'a. Kuni haala ifaajee isa karaarraa qabuuf taasifameetiin murtaa'a. jedheen dooyyoon haala ofitti amantummaa cimaa qabuun. Muudaa lulee yeroo dooyyoon hamma birrii maqaa itti dhahu akka nama sagaleen bakakkaa tasa itti dhagahameetti qaamni isaa hundi walitti butame. Dooyyoon nama magaalaa san keessatti
namoota ukkaamsee akka barbaade gochuu danda'uun beekamu. Mudaa Lulee erguma magaalaa kana gahee bakkuma amma jiran kanatti wal baranii seenaa isaas baree walitti dhiyaatan. Mudaan akkuma baatii gannaa argeen hojii Dooyyoo yaadatee itti siiqee ususaan itti dubbate. Dooyyoo, haala koo ni beektaa miti? Waa'ee birrii irratti shooramoo goodee waliin wal dhabnee akka rakkachaa jiru ni beektaa miti? Maaloo anumaaf rakkadhu, raajii kana jalaa na baasi. Namtichi kun hamma naasitti nu argee dhiisiti odeeffannoo xinnoodhaan nama hordofee nama qabu irratti beekamaadha. Amma yoon ani qabame isin haftan. Yoona odeeffannoo wayii argatee as dhufe malee akkanumaan ana barbaaduuf natti hin fakkaatu. Kanaafuu hamma danda'ameen dursuu qabda jedhee haala nama sodaachisuun Dooyyoo amansiisuuf itti deeme. Dooyyoon jechi isinis hin haftan jedhu suni shakkii wayii miira isaa keessatti uumee ofirra garagalee baatii gannaa hubatee ilaaleen. Wayita inni gara baatitti garagaluu akka tasaa baatiinis Dooyyoo ilaaluuf waan gara isaatti garagalee tureef ijji isaanii kiphii walitti buute. Ijji baatii gannaa labooba ibiddaa boba'u fakkaata. Dooyyoon rifatee dafee ija isaa lafatti gadi ergee waa yaaduu eegale. Baatii gannaas akka namtichi suni shira itti yaadaa jiru miiruma isaatu itti hime. Kosiin kun maal abbaa isaa fide? Furdinni onnee namaan ta'u maal godhare? jedhee asii achi lallaalee haala mana sana keessa jiru xiinxaluu eegale. Baatii gannaa Dooyyoon akkuma tasaa ol ka'ee, abboo maqaan kee eenyu jedhama? jedhee baatii gannaa gaafate. Maal siif godha? Eessatti na ergachuuf? Deebii baatii gannaa ture. Miira shakkii fi sodaa xinnoollee of keessaa hin qabneen deebiseef. Maal siif godhaa? Maaltu si dhibee? Quufan kun eessaa dhufee? Mee waraqaa eenyummaa kee fidi? jedhee ijatti babaasee Dooyyoon. Duraati eenyu akka taate akkam beeku waraqaa eenyummaa kee natti mul'isiitii anis sittan agarsiisa jedhee miira rifaatuu tokkollee of keessaa hin qabneen tasgabbaa'ee deebiseef baatii gannaa. Eessaa dhufee quufan ufonnate kuni? jedhee ofirra garagalee hiriyoota isaa tokko tokkoon ilaale. Dooyyoon hundi isaaniituu miira sodaa akka of keessaa qaban ni beeksisa. Mee kottu gadi baanee haasofna abbo. Ati waan baay'ee qabda. Kaa'imee jedhee Dooyyoon baatii gannaa akka nama hiriyyaa jaalalaa haasofsiisuuf barbaadetti harka qabee gadiin bahe. Gannaa waarii akaakayyuun gannoo erga ilmi isaanii tokkichii fi mucayyoon takkittiin ilma isaanii manaa bahanii as buuteen isaanii dhabamee akkuma leencaa erga garaatti gadi aaduu bullukkoo keessa seenanii erga yaadan fagaatanii deemuu fi bu'anii bahuu waan biraa dhiisanii jiru. Ija isaanii imimmaan irraa qooree hin beeku. Nyaanni ittiin tolu, dhugaatiin qomarraa gadi hin bu'uuf. Haasofni namaas ittiin tolu. Gurri isaanii kallattii garaa garaa caqasa waan ta'eef nama tokko waliin taa'anii haasa'uun ittiin mijatu. Yeroo baay'ee kophaa ta'uu barbaadu. Haati biddeenaa baatii gannaa haala amala abbaa warraa isaanii obbo Gannaa Waarii itti beekuu dadhabanii rakkataniiru. Maanguddichi kun duraan haala amala akkasii hin qaban ture. Erga gannoo baatii baddee as ta'uun hubatamullee
falli wayituu argamuu hin dandeenye. Maatii manaa qofa osoo hin taane ollaa warra abbaa baatis waliin rakkataniiru. Namni hunduu gannoo iyyaafata. Fala adda addaa barbaadanis hin argamne. Dhabamuu gannoo baatii wanti adda taasisee miira namoota hedduu waan tuqeefi. Maatiif takkittii ta'uu fi sa'aatii gabaabduu keessatti warruma biraa manaa baatee as buuteen ishii dhabamuu isaati. Haati gannoos ayee san nama itti gattu dhabdeeti malee mana keessa jiraatteef ittiin tolle. Halkanii guyyaan boo'icha qofa ta'eefiira. Yeroma tokkoon manni isaanii maatii sadirraa gara nama ishii takkittii qofatti waan jijjiirameef jireenyi baay'ee itti ulfaatee ittis dukkanaa'uu jalqabe. Jaalalli milkoo waaqoo fi baatii gannaas kan daangaa qabu miti. Kanaan dura hammana gargar bahanii walirraa turanii hin beekan waan ta'eef kan miilanaa kun haaraa itti ta'eera. Intala quuftee ofii manaa baatee baddeefi inni maaliif faana badammoo? Osoo fedhii ishiin ta'in kan dirqisiisanii fudhatan ta'e hin iyyitu. Ofumaa bilbila dubbisaa manaa baatee achumaan haftee miti. Ni duute jechuuf mallattoon tokkollee hin mul'anne. Odeeffannoon ciicataa tokkollee akkamitti dhabama? Sa'aatii gabaabaa san keessatti ofumaa beellamaan yoo mijeeffattee faana badde malee maaltu ishee liqimsa? Fiigdee eessa geessi? Dhokattee eessatti baati? Ani dhugaan jedhaa kana harkuma ishiitu keessa jira. Amma kan na dhibee innis manaa bahee ishii faana baduu isaati. Namni yoo dhabe dhiiseen galu inni silaa xiiqii yoo qabate dhiisee biraa deebi'uun beeku. Nan dhaqqabaa malee hin dhaqqabuun, nan ajjeesaa malee nan du'aan isa biran jiru. Amma eessuma ga'e jedhama. Rabbumti isaa tiksu malee osoo inni hin beekin kashlabbee itti bitanii ajjeechisuus ni danda'u. Inni onneen isaa gadi jettee mudannoo tokko dabarsuu hin beektu silaa. Ishiinis akkuma isaa kan ofii jette malee kan namni biraa jedhu hin ta'uufi silaa maalumarra buute laata? Jettee kophaa ishii teessee ofiin haasofte. Ofumaa hafuura dheeraa baafachuun ala deebii biraa eessahuu argachuu hin dandeenye. Milkoo waaqoo manni hundi sodaachisuunii jalqabe. Guyyoonni lakkaa'amaatuma deemu. Gannaa waarii abbaan baatis gaafa hunda bira buluu dhiisaniiru. Odeeffannoon baatis ta'ee kan gannoo baatii homtuun argamne. Kophaatti hafuun ishii guyyuma guyyaadhaan itti dhagahamaa deema. Dhiphinni sammuus itti cimaa dhufeera. Waajjira poolisii dhaqxi. Odeeffannoon homtuun jiru. Ganda keessattis wanti dhagahame hin jiru. Maal abbaa isii bultii Waaqayyoon ofumaa diige tana anis gatee keessaa bahuun qaba. Da'oo inni onse qabadhee hamma yoomittan ta'a? Baatii kiyyaa fi gannooleen of biraa dhabee mana ona qabadhee hanga yoomittan jiraata? Hin ta'u, hin danda'u. Da'oon Rabbiin onse haa ontu. Anis kophaa koo keessa taa'ee yaadaaf yaaddoon hin du'u. Haati gannoo milkoo waaqoo miira ishee to'achuu dadhabdee hinqirfattee booyaa naxalaa kuula diimaa takka ceekurra buufattee shaashii halluu cuquliisa fi magariisa makaa qabdu tokkoon mataa ishii shab godhattee manaa baatee balbala manaa gadi deebiftee cuftee qajeelte. Haati gannoo milkoo waaqoo akka manaa baateen gara itti deemtu hin beektu turte. Ofii garuu deemsan dhaamne. Cal jetteetii miti kan deemtu. Ni haasofti. Namni bira hin jiru. Kophaa ishii ofiin haasa'aa deemti. Abbaa isii da'oo Rabbiin onsee ani qofti maaliif keessatti hafa? Baatii gannaa fi gannoolee tiyya dhabee akkamiin kophaa kiyya mana ona qabadhee keessa jiraadha?
gaafilee ofumaa of gaafattu kanaaf deebii argachuu hin dandeenye. Ofii garuu deemsan dhiifne. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenessa asoosama Hawwii Gaara Duubaa jedhu kutaa 9ffaa isinii dhiyeessine. Kutaa kana keessatti gannoon faan gammoojjii gubaa gubataa tokko keessatti bu'anii asii fi achi deemanii bishaanii fi waan nyaatamu barbaadanillee homaa argachuu hin dandeenye. Baatii gannaa barbaacha gannoolee isaa Adaamaarraa gara magaalaa Hawaasaatti bal'iseera. Odeeffannoo argate hordofee bakka muudaa lulee faan itti wal ga'an irra ga'eera. Muudaa lulee baatii gannaa arginaan lafaa fi samiin itti qadaadamee bakka seenuu fi akka ta'u wallaaleera. Haati gannoo milkoo waaqoo abbaa warraa ishii fi takkittii ishiitiif baay'ee yaaddoftee jirti. Mannis sodaachisuu ni jalqabeera. Balbala mana isaanii gad deebiftee cuftee dallaa keessaa baatee qajeeltee jirti. Garamitti deemti laata? Seenaan seenessa kanaa daran wal xaxaa deemaa jira. Falli rakkoolee seenaa kanaa maal ta'inna laata? Maatiin kun akkuma addaan bittinnaa'anitti hafu moo walitti deebi'u laata? Torban kutaa 9ffaadhaan itti deebina. Hamma torbaniitti kan yaaddan isiniif haa milkaa'u, kan nyaattan isiniif haa si'aa'u. Nagaan nuuf tura.